Hayyee bakka gara chaanalii keenyatti nagaan dhuftan har'a ogummaawwan jireenya addunyaa keessatti si barbaachisan ja'a mana barumsaa garuu barsiisuu dagate kan wal ilaallu ta'a. Mana barumsaa keessatti pooletika isheen akkatti itti furru nu barsiisee jira. Haa ta'u malee garuu akkaataa itti maallaqa qabatan, akkaataa itti hariiroo namoota waliin uummatanii fi akkaataa hojii immoo itti argatan nu hin barsiifne dhugaan jiru kunooti. Qabxiin digirii siif argamsiisuu danda'a garuu milkaa'ina jireenyaadhaaf wabii siif hin ta'u. Qabxiiwwan ja'a har'a nu waliin ilaallu jirru jireenya keessatti guddachaa akka deemtuu fi akka ati dagaagu kan si gargaaran qabxii murteessoo ta'anidha. Wantoota barbaachisoo ja'a manni barumsaa sin barsiisne akka takkaan kan diignee wal ilaalu ta'a. Mee itti yaadi. Waggaa 15 wal mana barumsaatti keessatti dabarsite sa'aatii 1000 lakkaa'aman immoo kilaas keessa ture. Garuu ammas jireenyatti fe'eltaata. Maaliif seetan? Manneen barnootaa kweeshinii maatii guyyoota seenan ta'ee fi seera giraamarii barsiisuu irratti baay'ee cimoodha. Kunneen kun hundi garuu yeroo baay'ee jireenya keessatti appilaayi ta'aa. Addunyaa dheegaa keessatti jireenyi dursee si qorra. Sana boodadha barumsa akkasiif kennu. Tarii piroofeesarri ikoonomiksii achi keessa jiru jireenya waa'ee ikoonomiksii si barsiisu bizinesii takkaa'uu dhaabee kan hin beekne ta'uu danda'a. Kun immoo tiyooriin ati barattu sun hojii kan hin qabne ta'uu danda'a jechuudha. Qabxiiwwan ja'a har'an wal ilaaluudhaaf jirru keessaa tokkoffaan emotional intelligence yookaan immoo isa EQ jennu san jechuudha. Emotional intelligence yookaan immoo bilchina miiraa kan afaan Oromootti hiika sana bilchina miiraatiin fudhadhe mana barumsaa keessatti IQ irratti hundaa'ee qabxii guddaa kan argatu, qabxii gaarii kan argatu. Haa ta'u malee garuu jireenya keessatti immoo EQ yookaan immoo emotional intelligence kan irratti hundaa'ee bilchina miiraa qabaatte qofa hierarkii olaanaa keessatti ga'uudhaaf kan si gargaaru jechuudha. EQ olaanaa qabaachuun bilchina miiraa olaanaa qabaachuun hierarkii guddaa irra ga'uudhaaf wantoota murteessaa ta'an keessaa isa tokko jechuudha. Keessattuu kanneen akka liidarshiippii, manaajeriyaalii maal kuni IQ bichaa miti jechuudha kan murteessu. Namoonni IQ guddaa qabaatanii ismaartii ta'anii namoota wajjin walii galuu dandeenye, fiidbaakii kan hin dhageenye, namoota haaluma salphaadhaan kan waluu danda'an jiran. Namoonni iskiilii guddaa yookaan immoo hojii teeknikaalii ta'an guddaa ta'anii garuu namoota wajjin walii galuun baay'ee ulfaatu jiru jechuudha. Kanaaf EQ baay'ee murteessaadha jechuudha. Barreessaan kitaaba Emotional Intelligence jedhamu Daniel Goleman qorannaa isaatiin akka argatetti maal jedhee barreesse namoonni Emotional Intelligence olaanaa qaban yeroo baay'ee parsantii 70 ol warra IQ olaanaa qaban caalaa jireenyi isaanii milkaa'ee fi jiraatu jechuudha. Kitaaba isaa Emotional Intelligence Daniel Goleman argachuu dandeessu sarchii gootanii Emotional Intelligence jireenya keessatti hagam akka murteessaa ta'e kan agarsiisu. Jireenya keessatti yommuu namoota waliin jiraattu namni yaada kee qeequu akka danda'a. Akkamitti deebistaa yeroo namni yaada kee qeeqe? Namni baay'ee murumaa keessa gala. Garuu yommuu san namni tasgabbiidha osoo ri'aakti hin godhin gaafii gaafachuudhaan ilaalcha isaa yookaan kan ishee hubachuudhaaf yaalu nama sanirraa kabajaa fi ulfina argata jechuudha. Namni sun kana booda itti amanuu jalqabaa jechuudha. Amantaa irraa argata. Bifa kanaan nama sanirratti illee dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Sababni isaa kabaja nama sanii eegee osoo hin muufachiisin obsaan ilaalcha nama sanii baruudhaaf waa yaaleef miira nama sanii hubachuu danda'a jechuudha. Namni sun yaada sanii yaada akkasii maaliif qabaachuu akka danda'e maaliif akka akkasitti yaaduu danda'e miira nama sanii hubachuu danda'a jechuudha. Dhugaadha ati nama wanta ta'e muufachuu dandeechi. Nama wanta ta'eef miira qaba. Yeroo yommuu san siif kan salphatu nama sanii wal loluu reaakti gochuu nama sanii jecha gaarii hin taane deebisuu kan siif salphatu. Garuu kana yoo obsitee kan dabartu taate immoo nama isaa wajjin walii galuudhaaf kabaja irraa qabaachuudhaaf bilchina miira si gaafata jechuudha. Emotional intelligence si gaafata jechuudha. Emotional intelligence olaanaa yoo qabaatte react osoo hin goone deebii deebistaa. Sila anniisa guddaa kan balleessu enerjii guddaa siif guuta jechuudha. Wal dhabuu dhiisuudhaan. Maaliif namni biraa akkatti yaadus ni hubatu. Kana keessatti immoo nama isa walitti dhufeenya guddaa irra ga'uu dandeenya jechuudha. Kana biraa fa'aatii fudhachuu yookaan immoo handilinki fayyadamu. Mana barumsaa keessatti bifa kamiinuu haa ta'u akka kufuu hin qabne kan si akeekkachiisa. Kufti taana si dhumateera sin jedhu mana barumsaa keessatti. Eeffi argannaaf si dhumateera. Namoonni muudii sirriitti qabatu yeroo tokko na yaadadha mucayyoo wayii sababa maatii dhukkubeen mana barumsaa hordofaa ture. Mana keessatti kan hojii hojjetee maatiidhaaf nyaata bilcheessu isheedha. Harmeen tokko hospitaala hospitaala jirti. Yeroo kanatti mana kan qabee jiru guutuutti isheedha. Mucayyoon mana keessa dubartii hangafaadha. Mana san qabee jiru isheedha. Hojiin mana itti baay'atu caalaa yaaddoon harmee ishii yoom naaf fayyitee dhufti kan jedhu immoo ishiiraaf. Tokkoffaa hojiin manaa baay'eetti baay'ateera mana keessatti. Lammaffaa immoo haadha ishee dhukkubaa jira waan ta'eef harmeen ishii yoom mana yaalatti fayyitee naaf dhufti jettee baay'ee yaaddaa jirti jechuudha. Mucayyoon tuni barumsatti garuu baay'ee cimtu ture. Sababa kanaan barumsa laphee ishii guutuudhaan hordofuu dandeenya jechuudha. Mucayyoon tuni sadarkaa fa'aa qabdi ture. Haa ta'u malee rakkoo maatii ishii mudachaa irraa kan ka'e xiyyeeffannoodhaan barumsa hordofaa ture. Dhumarratti akkuma hundi keenya tilmaamuu dandeenyu akka kuftetti himamee jechuudha. Baay'ee rifattee hirkeffattee boo'icha ani kufuun qabu jechuudhaan baay'ee ofitti gadi.
Dhumarratti ijaan argaa barumsaa iyyuu jibbite. Maaliif mucayyoon ganaa daa'ima baay'ee hin guddanne kufaatii ishii mudate kana haandil gochuu hin dandeenye jechuudha. Jireenya ishee keessatti kufaatii ishii mudate kana baay'ee haandil gochuu hin dandeenye. Mucayyoon baay'ee mucayyoo xiqqii jaallatudha. Mana barumsaatti siroo hin deebine akkasuma mana barumsaa jibbitee hafte jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Manni barumsaa kufaatiin hoggaa nu mudate akkatti haandil goonu nu barsiisuu dhabuu isaati jechuudha. Jireenya keessatti garuu akkasii miti. Yoo jabaattee itti fufte kufaatii kee wal dura duuban kufuudhaan irraa barata. Angela Duckworth kitaaba ishii The Power of Patience and Perseverance jedhu irratti akkas jechuudhaan barreessite. Milkaa'inni dandeettii qofa irraa osoo hin taane kufaatii nama mudatu keessatti irratti ciccitee itti fufuudhaan kan argamudha jechuudha namoonni. Jireenya keessatti yoo kufte kufaatii keessan osoo addaan hin kutiin yoo jabaattee itti fufte milkaa'ina argatta. Kun garuu mana barumsaatti hin jiru. Mana barumsaatti irra deddeebitee kuftee jennaan hin gaggeeffamta yookaan immoo namoota baay'ee biratti tuffatamta. Barsiisonni tuffata, maatiin gadi si qabu, hiriyoonni keessa tuffatu, kabajni ofii qabdullee hir'achaa deema jechuudha. Kanaafuu mana barumsaa keessatti wanta nu hin baranne keessa tokko haandilingi ta'ee kan jedhamu kana jechuudha. Wanti isin ajaa'ibu kitaabni Haarii Pooter mana maxxansaa 12 waliin fudhatama dhabuusaa dura beektu kitaabni Haarii Pooter J.K. Rowling barreeffame. Haarii Pooter osoo mana kitaaba maxxansa xiqqaa Bilamsarii jedhamtu takkaan fudhatamin dura maxxansitoota mana kitaaba 12 waliin fudhatama dhabeetu. Har'a garuu addunyaa guutuutti koppii miliyoona 500 ol gurguramuudhaan seenaa keessatti kitaaba milkaa'aa hierarkii guddaa irra ga'e jedhamee beekamee jira. Kun maal agarsiisa? Yeroo tokko tokko kufaatiin caalumatti iyyuu namoonni akka jabaatanii itti fufaniif kan gargaaru waan ta'eef kan nama cimsu. Mana barumsaa keessatti garuu wanta kanaaf fudhatama hin qabu kufaatiin. Toomaas Edison yeroo kuma ol hin kufne ani karaa kuma ampooliin ittiin hojjetamne irraa bare jechuudha gaazexeessitoota kan deebiseef. Toomaas Edison gaafa ampoolii jechuudhaaf yaalu maateriyaaloota baay'ee jijjiiruudhaan pilaastikii irra sibiila garaagaraa walitti hidhuudhaan akka ampoolii hojjetu baay'ee yaalatu. Kan hundaan garuu milkaa'uu hin dandeenye. Si'a kuma afuraatti kan milkaa'e. Kana maal jedhan gaazexeessitoonni ati si'a kuma ol kufteerta barra ampoolii hojjechuudhaaf gaafa jedhanii lakki ani si'a kuma ol hin kufne ampooliin akkaataatti hojjetamuu hin dandeenye si'a 999 baree si'a kuma afuraatti garuu ampooliin akkamitti hojjeta akka hojjetamu hin baree jedheen jechuudha. Kufaatiin addunyaa dhumaatiin odeeffannoo irraa argattan dogongorri hundi daataa ati waan hojjechuutti qajeelchuu danda'udha. Fakkeenyaaf karaa kanaan hojjette karaa kanaanis yoo kufte karaan biraa immoo karaan bakka isan geejjuu jira jechuudha. Kanarraa maal barattaa? Daataa walitti qabattaa jechuudha. Wanti barbaaddu sun karaa milkaa'uu hin dandeenye daataa walitti qabattee karaa kanaan ta'u karaa kanaan ta'ettee daataa walitti qabattee bira dabartaa jechuudha. Joon C. Maxwell The Falling Forward kan jedhu kitaaba isaati irratti fuulduratti kufaa'ee jedha. Duubatti hin kufnii jedha. Duubatti kufuu jechuun waan ijaa jirtusan abdii kutattee achumatti dhaabuu. Kun immoo sirraan eegamudha. Joon C. Maxwell namoonni baay'een keessan kitaaba leedershippiidhaan beekuu dandeessu. Kitaaba leedershippi irratti kitaaba waa'ee barreesseera. Kitaabota isaa keessa ta'e kunis kitaabni The Falling Forward kan jedhu kun kan jiru. Kitaaba The Falling Forward jedhu kitaaba isaa kana keessatti wanta nama ajaa'ibu keessaa seenaa Saamu'eel Lengele isa Dipaartimentii Ameerikaa waraana Ameerikaatiin $50,000 ol ramadamee fi xiyyaara balali'u dadhabe doktora namichi kun nama baay'ee beekamaadha barsiisaa yuunivarsiitiiti. Abdii guddaan irratti kaawwamee ture. Xiyyaara yeroo jalqabaatiif balali'u isatu hojjechuu danda'a jedhanii namoonni baay'een isa eegatu. Qarshiin ramadamee fira ogeessota baay'ee of biraa qabaa, barattoota ciccimoo qabaa, barsiisota qabaa namni kun yeroo jalqabaatiif milkeessuu danda'a jedhanii eegatu. Inni garuu milkeessuu hin dandeenye. Maaliif yeroo kufaatiin oolama isa mudate abdii kutee achumaan dhiisee jechuudha. Kabaja isaa caalchifatee ture. Gaazexeessitoonni baay'een sibiila humna qilleensatti ol qabu qilleensa irraan balali'anii yaadaa jira jedhanii tuni kan akka Washington Post, New York Times gaazexeessitoonni garaagaraa miidiyaawwan garaagaraa oduu akkana gaafa irratti baasan qaana'ee tuni kabaja kiyyaatti caalatee adda kutee. Garuu waa'ee kabajaa kan hin beekne waa'ee ogummaa kan hin qabne, qarshii gahaa kan hin qabne, gargaarsa uummatuu kan hin qabne, obbolaan lamaan naannawatti biskileetii caccabdee sufuudhaa fi mootorsaayikilii deddeebisuudhaan kan beekaman Wilbert Wright fi Oliver Wright sibiila qilleensa caalaa ulfaatu isa amma awuroopilaanii jennuun samiirra balali'u kana hojjechuu danda'aniiru jechuudha yeroo jalqabaatiif bara 1903. Kun kan agarsiisu gara fuulduraatti kufu. Ijoolleen kun uummata tokko milkaa'ee fiti miti. Garuu adda kutanii tuni abdii kutanii waan san hin dhiisne jechuudha. Addan kun ittuma fufanii jechuudha. Isa
John C. Maxwell The Falling Forward kan jedhe fakkeenya fudhatee keessatti kaa'ee jechuudha. Hanga ammaa ilaalaa jiru. Garuu laayikii fi koomentiin goone. Laayikii fi koomentii gochuudhaan algooriizimii yuutuubii akka namoota baay'ee bira ga'u na gargaara waan ta'eef laayikii fi koomentii nuuf godhaa. Namoonni haaraa taatan immoo seenessaa podcast namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Ani maqaan koo seenessaa jedhama. Kompiitar saayinsiidhaan Haramaa Yuunivarsiitii irra ba'ee ammatti immoo baankiin industirii keessa saaybar sekuritiitiin hojjechaa jira. Amma gara qabxii sadaffaatti jira. Qabxii sadaffaan nu walii ilaaluudhaaf jirru faayinaanshaal liitirasii jedhama yookaan immoo waa'ee faayinaansii beeku. Akkaataa qarshii qabannaa gonkumaa wantoota manni barumsaa nu hin barsiisne keessaa tokko. Warreen keessatti furruu beekna garuu dhala liitii shallaguun baay'ee nu barbaachisa. Mana barumsaa keessatti namoonni baay'een akkasitti ergoonoomeetirii kaalkuleetii godhan ni beeku ni danda'u ergoonoomeetirii kaalkuleetii gochuu. Garuu akkatti qarshii qusatan akkatti invest godhanii fi akkatti immoo gibira wannoo gibiraan qabanii jechuudha. Roobert Kiyosaakiin kitaaba isaa Rich Dad Poor Dad jedhamu irratti akkas jechuudhaan akeekkachiisa. Barnoota waa'ee maallaqaa dhabuu irraa kan ka'e namoota baratan hedduun maallaqaan rakkachaa akka jiran himaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Roobert Kiyosaakiin aktuwaali kitaaba baay'ee qaba. Kitaaba Rich Dad Poor Dad, kitaaba Flow Quadrant, akkasuma immoo kitaaba The 21st Century of Networking and Marketing kan jedhamu illee qaba. Kitaaba baay'ee qaba. Kitaabota isaa baay'ee kana keessa kitaabni The Rich Dad Poor Dad jedhu kun namoonni baay'een barnoota waa'ee maallaqaa dhabuu irra kan ka'e osoo baratanii jiran osoo iddoo guddaa jiran osoo piroofeesara ta'anii osoo dooktara ta'anii jiran kan rakkatanii barnoota waa'ee maallaqaa dhabuu irra jechuudha kan kitaaba isaa kana keessatti barreessee jiru. Maallaqa argachuu qofa miti haalli itti qabatamus murteessaadha. Namni galii argatu qofaan hin sooromu baasii fi galiinsa yoo wal madaale malee. Na yaadadha namoonni baay'een ogummaa garaagaraa kan qaban qarshii gurguddaa kan argatan garuu qarshii argatan osoo dhukkubsatanii waan ittiin mana yaalaa kan hin qabne hoggasuma kan baasanii fixan qarshii gurguddaa argatan iyyuu malee qarshii qabachuu dadhabuu isaaniitti irraa kan ka'e kan rakkina keessatti dhufan namoota baay'eetu jira. Kanaanis kana gaafa kaasnee tarmiiwwan lama yeroo baay'ee deddeebi'anii kaa'an hin jiru. Aseetii fi liyaabileetti kan jedhaman. Aseet jechuun yommuu waa bituuf yaaddu waan kiisii keetitti qarshii siif galchu dursii biti kan jedhu. Liyaabileetii jechuun immoo waan qarshii kiisii kee keessa baasu. Fakkeenya lamaaf dha. Mana bituudhaa fi makiina manaa bituu keessa. Mana bituu keessatti mana yoo bitte bara kana yoo bitte waggaa lama waggaa sadii booda qarshii baay'ee irraa buusuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma miliyoona lamaan osoo bitte waggaa lama waggaa sadii booda miliyoona 5 miliyoona 6tti gurguruu dandeenya ta'a. Garuu makiina manaa osoo har'a miliyoona 3 bitte waggaa lama sadiitti makiina miliyoona 6 miliyoona 7 siin bitu. Siruma iyyuu gadi bu'ee miliyoona 1.5 miliyoona 2 miliyoona 2.5tti gadi ishee laabuu jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Wantoota kiisii keetitti qarshii fidanii fi wantoota qarshii kiisii kee keessaa fudhatan. Wanti qarshii kiisii kee keessaa fudhatu liyaabilitii jedhama. Wanti qarshii kiisii kee keessatti galchu immoo aseetii jedhama. Fakkeenyaaf garuu kun makiinaa hojii bakka bu'u. Makiinaan hojii fakkeenyaaf har'a miliyoona 2.5 osoo bitte gara fuulduraatti qarshii baay'ee kiisii kee keessatti galchuu danda'a. Ji'aan qarshii sii galcha, guyyaa guyyaadhaan qarshii sii galcha, gara fuulduraatti si sooromsaa deema jechuudha. Garuu makiina manaa osoo ta'e yoo qabaatte makiina manaa hin bitinaa jechaan jiru. Yoo qabaatte rakkoon qabu. Garuu dura yeroo guddachaa jirutti isa duursuun qabdu yookaan immoo makiina haaraa bituu hin qabdu. Gaaf guddachaa jirtutti makiina haaraa bituu irratti baay'ee of eeggachuu qabu. Makiina hojjete yoo bitte makiinaan suni qarshii baay'een ta'u. Makiina haaraa bitte qarshii baay'eedhaan bitta akkuma bitamee mana makiina sanii gadi ba'ee jalqabee qarshii isaa akka malee achi gadi deemaa jechuudha giraafisa. Deebisteetti gurguruu ni jechuudha. Fakkeenya miliyoona 3 bittee baatee miliyoona 3 deebitee hin gurguru. Sababni isaa akkuma gadi ba'ee divaaluu gochaa deema jechuudha. Garuu makiinaa moofaa bitte amma jireenya kee jijjiirramee bakka san geechee makiina san afford gootutti ittiin jiraachatti itti fayyadamaati bakka san ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu aseetik liyaabilitii kan gargar baasnu kamtu qarshii kiisii kee keessatti si fide kamtu qarshii kiisii kee keessaa baasu kan jedhu jechuudha. Kan biraa kitaabni akka The Psychology of Money kan Morgan Housel barreeffame waa'ee qabeenyaa akka itti yaada kee sheeppi gochuu irratti baay'ee si gargaara jechuudha. Sababni isaa financial freedom argachuudhaaf qarshii hedduu argachuu qofti gaami. Akkatti maallaqni siif hojjetu baruun illee murteessaadha jechuudha. Akkasuma kitaaba namicha kanaa riipoortii keessaa Rich Dad Poor Dad kanarratti dureeyyiin yookaan immoo sooreeyyiin qarshiidhaaf hin hojjetan qarshiitu isaaniif hojjeta jechuudha kan Roobert Kiyosaakiin. Kitaaba The Psychology of Money Morgan Housel barreeffame kanarratti waan nama ajaa'ibu keessaa waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa tokko illee kaasa. Waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa kanatti akkamitti kaasa? Abbaan manaa qarshii argate fidee dhufee gaafa ji'atti qarshii argate haadha manaa isaatti galee manatti kenna.
Haati manaa tun immoo qarshii argatte san osoo farkan tursiisin hoggasuma baatee wantoota itti bitamutti bittee fixxe ture. Booda qarshii ni rakkatu. Abbaan manaa kun baay'ee firaastareet ta'ee baay'ee dhiphachaa ture. Oo maal godhinaaf fayyaa. Qarshiin harka ishii keenyan ishiin hoggasuma baastee fixxi. Maal laa wayyaadheen dhiphina guddaa keessa galatu. Yeroo booddee garuu akkamitti akka guddatte baakgiraawundi ishii gaafa qoratu haati manaa isaa tuni yeroo daa'imummaa ishee insidentii wayitiin haadha ishee dhabdeef. Haati ishii immoo kan duute dhukkubsattee manatti. Hospitaala abbaan ishii fudhachuu didee qarshii sassattuu waan tureef abbaan ishii haadha ishii kana osoo yaalchisin saba saniitiin manatti dhufe. Saba saniitiif yaadni ishii maal jettee yaaduu jalqabde qarshii harkatti qabachuun gaarii miti. Gaafa qarshiin harka kee balleessii qaba. Abbaan kee sababa sassata isaatiin kanaatti jennaala dhukkubsattee duute kan jedhu sammuu ishii keessatti subconscious mind ishii keessatti qarraxamee akkasitti godhateetti akkasitti bocamtee jirti. Kanaaf qarshiin gaafa harka ishii kee hoggasuma bittinneessitee fixxi. Gaafa kana haala ishiin guddatte gaafa erga baranii booda rakkoon akkanaa akka jiru wal hubachiisanii rakkoon kun furamuu danda'ee. Namoonni baay'een maaliif akka yaada wayii qabaatan yoo duuba isaanii deebitanii qoratan yoo duuba isaanii akkatti guddatan bartan malee baruun ulfaataadha. Sababni isaa namni sun akkatti guddate hin beeku jechuudha. Akkasumallee abbootiin qabeenyaa qarshiidhaan hojjetan qarshiitu isaaniif hojjeta malee yaadni jedhu kitaaba kana keessatti barreeffamee jira. Kanan biraa afrafarratti kan waliin ilaallu hariiroo namoota waliin godhachuu. Dhugaadha manni barumsaa piroojeektii garee nutti hin kennu. Qabatamaadhaan akkaataa namoota waliin hojjechuu dandeenyu nu barsiisan beeku. Yeroo baay'ee piroojeektiin garee yommuu nuuf kenname waan nama ajaa'ibu keessaa nama tokko qofa kan hojjetee galu. Saba kanarraa kan ka'e akkamitti namoota wajjin akka walii galamu namni hin beeku. Namni baay'een maqaa isaatti faayilii qabsiifachuudhaaf eenyu kan hojjete jedhee kan abbaa sanatti hojjete barbaacha kan deemu jechuudha. Kanaaf mana barumsaa keessatti namoota wajjin akkamitti rileeshinshipii buulle akka goonu waan nu barsiifame jiru jechuudha. Dhugaan jiru garuu dandeettiin ati hariiroo ijaaruudhaaf qabdu yookaan immoo namoota wajjin walii galuudhaaf qabdu akkasuma walitti dhufeenyi sun akka cimu gochuu fi tarimuu isin jidduutti muufiinoo jiraatellee dandeettii walitti dhufeenya san irra deebitee suqu akka walitti dhufeenyi keessuun hin cabne namoota wajjin walii galuu keetii dandeettii teeknikaa kee caalaa milkaa'ina jireenya keessatti dhiibbaa guddaa qabaatu. Kan dhageenye kitaaba isaa How to Win Friends and Influence People jedhu irratti akkas jedha. Namoota wajjin walitti dhufeenya gochuu irratti milkaa'uu kan dandeechu ilaalcha nama biraa san mararfannaadhaan yoo itti dhiyaatte jedha. Mararfannaadhaan nama san kan hubachuu dandeechu yoo ta'e like impaasii yookaan simpaasii yoo qabaatteef nama sanii garaa nama san mararfatu garaa nama saniif gaddu yoo qabaatte namoota san walitti dhufeenya irratti baay'ee si gargaara jechuudha. Meetti yaadu fakkeenyaaf hojjetaa cimaan tokko yommuu hojii irra geggeeffamu sababa hojii badaa hojjetan yookaan immoo hojii hin dandeenyeef miti. Hojii isaa seeraan hojjeta. Garuu namoota walii galtee dhabuurra kan ka'e fiidbaakii fudhachuurra kan ka'e yookaan immoo namoota waliin wadhabbii furuu dadhabuurra kan ka'e yeroo gaggeeffamu kun baay'ee nama gaddisiisa. Mi'eessituu jireenyaa keessaa namoota wajjin walii galuu rileeshinshipii buuldi gochuun baay'ee murteessaadha. Wantoota akkanaatiif akka furmaatatti kan kaa'amu dubbachuu caalaa dhaggeeffachuu caalchisu. Namni dubbachuu caalaa dhaggeeffachuu caalchisu yaada nama biraa hin hubata jechuudha. Yaada nama biraa hubattee ta'an akkatti namni sun yaadu akkamitti akka guddate maaliif yaada sana akka qabaatu akka ta'e yoo bartee ta'e nama saniif gaddisee ta'anii walitti dhufeenya san cimsuu irratti si gargaara. Akkasumallee nama san akka ati kabajjeetti waan agarsiisu namni sun gaafa kabajame inni illee keessa isaa banaaf godhaa siif jechuudha. Vulnerability isaa sitti agarsiisa gaafa. Hariiroo ummachuu qofa osoo hin taane akkatti hariiroo sun itti fufuuf illee wantoota hirummaa sammuu irraa of qusachuu. Fakkeenyaaf kan akka ofittummaa yookaan immoo garmalee of jaallachuu. Dhugaadhaan namni kamuu of jaallata of jaallana hundi keenya iyyuu. Garuu garmalee ofittummaa yoo agarsiisne hiriyummaa kana dura ijaarre san diiguu irratti baay'ee ariifachuu danda'a jechuudha. Kunneen kun kan agarsiisanii ogummaa qofti gahaa akka hin taane. Jireenya keessatti milkiidhaaf kan wantoonni si gargaaran wantoota baay'een akka mana barumsaa nu barsiisne nutti agarsiisa jechuudha. Kanan biraa shanaffaa irratti taayim manaajimentii yookaan immoo fayyadama yeroo. Mana barumsaa keessatti bilbilli bilbilamuunsaa yeroo boqonnaa yaa ta'u yeroo mana barumsaatii galaa ta'u yeroo mana barumsaa seennu yaa ta'u bilbilli bilbilamuu fi barsoonni jireenya keenya nu to'atu. Garuu jireenya dhugaa keessatti immoo ofuma keetti of to'atu. Namoonni tokko yeroo baay'ee akka biizii ta'anitti yaadu. Garuu wantoonni itti biizii ta'an wanta galma isaaniitti wal qabatu ta'uusaa adda baafachuu hin barbaadu. Biizii ta'uu qofti hojii qabatamaadha barbaachisaa hojjechaa jirta jechuu miti. Kiyyoo akka kanaatiin akka qabne yeroo baay'ee xinxaanuun barbaachisaadha. Stephen Covey'n kitaaba isaa The 7 Habits of Highly Effective People jedhu irratti akkas jedhee dubbata. Urgency does not always mean important. Tajaajilachaa jirtu hundi dhuguma barbaachisummaa guddaa si qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu isa adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Sa'aatii dheeraa maal gochuu danda'a?
dhuguma gara galma keessatti wanta si geessu dalagaa jirta moo wantoota xixiqqoo barbaachisummaa isaanii xiqqaa ta'e irratti kan hojii kee dabarsaa jirta moo galmi kee akkuma dhaabatetti jira kana irra deebitee xinxaaluun ishee gochuun barbaachisaadha. Rakkoowwan akka kanaa kana yoo si mudate ta'e furuudhaaf maloota eessaanaa ormaatiriif kan jedhaman jira. Isaanis tokkoffaa amma hojjetamuu kan qabuu fi barbaachisummaa isaa guddaa kan ta'e arjantii akkasumallee impoortaantii kan ta'e arjantii fi haa impoortaantii kan ta'e tokkoffaadha yookaan immoo kan itti karoorfamuu danda'u impoortaantiidha garuu arjantii kan hin taane kan turuu immoo danda'u yookaan immoo kan hin barbaachisneef sirma dhabamsiisuu danda'u loo arjantiidha fi loo impoortaantii kan ta'e wantoota akkana kanaa jireenya keenya keessatti adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Jajjabni afaan Ingiliffaa akkas jiru tokko hin jiru. Manage your minute or they will manage you. Yoo daqiiqa keetitti fayyadamte manage godhi yookaan immoo isaanuyyuu manage godhi. Bakka hin taane si walfatanii jireenya keessi alaa balleessanii daqiiqaawwan walitti hidhamanii yoo ati dandeetti manage gochuu dandeenye. Ja'affaa irratti hojii argachuu. Manni barumsaa ogummaa barsiisuu dagate keessaa tokko manni barumsaa qormaataaf si qopheessa malee hojii argachuuf miti. Namoo akka CV gaarii barreeffattu akkamitti dhaabbata industirii barumsa barattee waliin walitti dhufeenya gaarii uummattu sin barsiisa. Interviyuu dabartu sin barsiisu namu. Garuu wantoonni kun jireenya keessatti baay'ee murteessoodha. Atiin ogummaa hordofeera. Ogummaan immoo iskiilii irraa eegala malee dippiloomaa yookaan digirii irraa eegala. Dhugaan jiru kun hojiin parsantii 80 ol karaa walitti dhufeenya namootaatti dhaabbataa irraa argama malee beeksisa irraa miti. Qorannoon baay'een akka agarsiisanitti hojiin parsantii 80 ol walitti dhufeenyaatti namoota fi dhaabbata garaagaraa wajjin qabdu irraa argama malee beeksisa weebsaayitii fi boordi irra laxxafame irraa kan argattu miti. Hojii gurguddaan baay'een immoo akkuma beektan rekomendeeshinii faadhaan International Organization United Nation nijoowwan garaagaraa yeroo baay'ee kan argamu karaa rekomendeeshiniiti karaa beeksisa caalaa iyyuu jechuudha. Garuu namoonni baay'een industirii waliin neetworkiingii kan jalqaban erga abdii guutatanii booddee erga turanii booda waggaa 4 waggaa 3 erga obsanii booda dura yommuu baratanii fi yommuu hojii barbaacha jalqaban san wanta baay'ee murteessaa kan dhaabbata garaagaraa fi namoota garaagaraa wajjin neetworkiingii godhachuu hin dagatu jechuudha. Kanaafuu akka fooyyistaniif kan akka kanaan isin gorsu akka yaada kiyyaatti industirii barnootatti barachaa jirtu wajjin wal qabatu keessatti duursitu hariiroo uummadha. Akkasuma immoo piroofaayilaa liinkidiinii keetii yeroo yeroodhaan abdeet godhachuu sartifikeetii argatte waan haaraa baratte sartifikeetii waan jiru hundumaayyuu abdeet godhattee qophaa'u tola ooltummaa leenjiidhaa fi muuxannoowwan garaagaraa addunyaa dhugaa argachuu keessatti hirmaachuu kilaba garaagaraa keessatti leenjii garaagaraa fudhachuu. Dhaabbanni baay'ee waan akka kanaa jaallata. Muuxannoo addunyaa dhugaa keessatti ati argatte barbaadu barumsa ati mana barumsaa keessatti qubee lakkoofte caalaa jechuudha. Akkasuma immoo seenaa kee gaafa si gaafatan himuu baradhu. Istoorii teelingii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaa fakkeenya fatamma CV keetii irratti haala gaariidhaan barreessitee ta'uu danda'a. Wantoota ati barreessite baay'ee babbareeda ta'uu danda'a. Garuu yeroo qabaatanii namoonni gurguddaan hojjechiistonni sa'aatitti dubbisan dhabuu danda'u. Kanaafuu isaan kan qacaran waraqaa miti nama malee. Akkaataa itti himtu hin barbaadu. Chaalenjiin akkatti mudate akkatti isa dabarsin piroojeektiiwwan maal irratti akka hirmaatte jireenya kee keessatti wantoonni qorumsa garaagaraa qabu maal tokko si mudate chaalenjiiwwan san immoo akkamitti akka ati bira dabarte baruu barbaadu jechuudha. Manni barumsaa digirii yookaan dippiloomaa siif kenna. Sun garuu gahaa miti. Garuu immoo jireenyi immoo dhuguma qorumsa dhugaa siif kenna. Kanneen akka miiran bilchaachuu, rakkoo dandamachuu, maallaqa qabachuu, yeroo kee sirnaan fayyadamuu akkasuma immoo dandeettiillee hojii ittiin argachuu kuni jireenya dhugaa addunyaa keessa malee mana barumsaatti argamu. Kanneen kuni kan dabalataa osoo hin taane jireenya kee fuuldura keetiif wantoota murteessoo ta'an baay'ee murteessoodha. Eebbifamuu qofa osoo hin taane qormaata dhugaa jireenyi siif qopheessuuf gibbiidhaan qophooftee bahuun barbaachisaadha. Ogummaawwan jireenyaa ja'a waliin ilaalle kana keessaa isa kamtu osoo manni barumsaa sin barsiise hawwitan komentii jalatti nu barreessaa. Akkasuma immoo manni barumsaa wantoota akkana kana nu barsiise jettanii kan yaaddan kan qabxiiwwan ja'an kana keessatti hin caqasne komentii irratti nu barreessaa. Amma ammaatti waan dhufan turtaniif galatoomaa yeroo keessan nu kennitanii waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.